dura le namni mara ce sakin jir akasna fakat media rat qami ujirra directly siyari sun beeku qaboromo eenno mootummaa keessa jechuun kamallatte lamma magarsat ayya ablamma gaafatte xalaa kana akkamin nariitette wanna dubbirti jettee eegisu sirna mootummaa keessatti eega xalaas tikannanii guyyaa sanarraas gaggeessinee jedhani ani miseensa paartii biraati odoo miseensa isaanii ta'e mirga kiyyaaf gaafadha mirga maal isaanirraa barbaadaa isaan gaafadha maal wanti isaanirraa addaan bahuun natti hafu maal wanti isaan gaafadhufa lamma magarsaa eegi maqayaan burjujjeessus isaa wal qabatee an biixee deemu jiru qabeete taat waliin akka tokkaayyoo hojjatte chuufi lamma magarsaa ofiiyyuu dhiibamee aangoo muutuun qabu edanii oloolee adda addan dedeemu kaan ammoo walumaan hojjataa jedha wanna ati beektu maal lammaan koomii qabtu gisee waliin hojjatu sun mootummaa biyya Ahmadirraa yookaan biyyirraa dhuunfaa lamma jecha gabaabaadhaan kan isa beeku ammallee bilchiginnaa ta'uu isaati koree jiraawwachiistuu bilchiginnaa ta'uu miidiyaadhaan namuu walga'iin irraa ture argee jira ministeera ittisaatiin namuu hin beeka kana ani miseensa PP miti jedhee lamma yeroo ibsan qabu namni biraa waan haasa'u hin dhageenye jechuu kiyyaa miti ana amanuu ka fedhu isa kana jechuudha lammaan bilchiginnaadha kanaaf haga inni ammitiin jedhin keessaan bahin angawaa olaanaa mootummaa ta'e koree jiraawwachiistuu paartii kanaa ta'e lammaan akkas rakkataa jira naan jetti ani feek anaaf tan si gaafadhe keessa baana waa'ee nageenya achi warri walaa wal talabsee uummati jidduun miidhamuu jira gizee hedduu jaarrolee uummata jaarsona ajjeefame ka gujii tokko dabalatee